Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota jaalattoota hordoftoota akka akkam naguma jirtu baga nagaan jiraatanii nagaan jaalala kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtan maratti isin bira naaf geessuun isin jira. Egaan kabajamtoota jaalatamtoota keenya har'a wanti isin agarsiisu jechuudha. Hiriyaa keessan yookaan jaalala keessan waliin fiilmii babbareedaa yoo argitan jechuudha yookaan viidiyoo adda addaa bakka fageenya irraa jechuudha fiilmilee jaalalaa kan wajjin ilaalamuu qabu jechuudha. Yeroo tokkicha sa'aatii tokkicha irratti ilaaluu dandeessani. Yoo jalatti koomentii walii barreessaa yaada walii kennaa jalatti ilaaluu dandeessani. Hogga ilaaltan kana keessatti immoo silkii walirratti xalafamee viidiyoo silkii kiyya keessa jiru ilaalaa namni jettanii shakkina. Fageenya irraa fageenyatti viidiyoo tokkicha akka waan silkii tokkicha irratti iddoo tokkichatti ilaaluu dandeessani. Yoo tokko dhaabe achi silkii isaa irraayis ni dhaabata jechuudha. Isaan sin agarsiisa jechuudha. Sana garuu YouTube channel kiyyaa warreen argin ana haaraa dhuftan ana dhufu baga nagaan dhuftanii AK app jettaniitiin bareetanii isa kana jechuudha. Seroo jalqabaatiif sinii dhufe kana jechuudha. Subscribe ka jettu asirratti sinii baati. Subscribe ka jettu kana akkanatti si'a tokko cuqaasaatiin mallattoo notification kana cuqaasaati al ka jetti garuu irra buusaa jechuudha. Egaan kabajamtoota jaamtuu keenya viidiyoo keenya illee like gochuu hin dagatina. Linkii aappii har'aallee description YouTube kiyyaa jalan siniif ka. Egaa YouTube keessan seentanii viidiyoo bantanii like erga gootanii booda description jalarratti jechuudha. Kunoo as jalatti isinii kaa jechuudha. Haala kanaan aappii kana buufachuuf linkii kana cuqaasaa ka jedhu akkanatti isiniif kaa viidiyoo haaraa jalarratti buufachuu dandeessan jechuudha. Egaa gara barnoota keenya irratti yoo dabarfannu jechuudha. Barnoota keenya silkiin lamatu asirratti argama jechuudha. Egaa silkii lamaan kana kagaranaa walirratti xalafeeffamanii agarsiisa jechuudha. Aappii sana Play Store keessaas description jalaa bakka isin kaasana buufachuudha dandeessan jechuudha. Aappiin sun isa kana jechuudha. Together ka jedhu kana Play Store keessaa illee argattan dhuga seentan akkanatti isin seenaa sana booda next ka jettu kana cuqaastanii ammas next ka jettu cuqaastanii get start ka jettu kana akkanatti cuqaastan jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya sana booda lakkoofsa keessan bakka isin itti naqattan isiniif baasa jechuudha. Sirriitti na hordofaa jechuudha. Amma lakkoofsa itti naqadhaa. Amma sanarratti baneetiin jira jechuudha. Kana qofa irratti sin agarsiisuudhaafan reef banuu jira. 58 7 amma lakkoofsa kiyyatti naqadheetiin jira. Sorry lakkoofsa irra deebi'e. Ishee lakkoofsi dogongoree kee jechuudha. Amma sirreessee irratti fakkaata. Ammatti naqeetiin jira. Amma naabaneetiin jira. Koodii qofa naaf erguudha jechuudha. Akkuma isin asirratti argitanu koodii asirratti naaf ergaa waan keessa jiru ofumaan itti naqa jechuudha. Save account ka jettu kana isiniif fide jechuudha. Sana booda save account ka jettu cuqaastanii haala kanaan choose friend ka jedhu kunoo haala kanaan isiniif baaseetiin jira. Kunoo isa kanaanis keessan seena jechuudha. Kunoo haala kanaan choose friend ka jedhu kana seentaneeti jechuudha. Akkanatti yeroo isin cuqaastanii allow ka jedhu isin gaafata. Sana booda lakkoofsa erguu barbaaddanii kunoo asiinis ni seentan jechuudha. Walitti himtanii barbaaddanii amma kana hiriyaa kiyyaan barbaada jechuudha. Lakkoofsaan irratti erguu barbaadu kunoo haala kanaan lakkoofsan irratti erguu barbaaduttiin okay jedha jechuudha. Sana booda chaatii yoon barbaades viidiyoo yoon barbaades kunoo asiin ni danda'ama jechuudha. YouTube kana kunoo akkanatti isin galcheera. Sana booda waan hordofuu barbaaddanii yoo fakkeenyaaf kee app jala waan jiru viidiyoo namticha kanaa wajjin hordofuun barbaada haa jennu. Sana booda viidiyoo kanan barbaada. Kunoo haala kanaan asiin seena jechuudha. Ishee akkuma argaa jirtan jechuudha. Kunoo asiinis naa bayeetiin jira. Yeroo asii bane asii sinaasaa jechuudha. Kunoo yeroon asii cufe hin cufamu. Kunoo akkanatti yeroon gara kanaa cufe gara kanaa kunoo yeroon asii cufe jechuudha. Asiis ni cufama kunoo asiis ni cufama.
yeroon garanaa chaatii illee walii barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo gara gadeera yoo isinitti mul'atu ta'e viidiyoon kun akkami yookaan asirratti ilaali waan jedhu asii yoo barreesse asiin dhufee kunoo asiin naaf ba'a jechuudha. Kunoo akkuma isin argattan asiinis walii barreessaa viidiyoo tokkicha ilaaluu dandeenya jechuudha. Kunoo yoon asii bane asii banama jechuudha. Agartanii kunoo akkasitti isin fayyadaa jedheetiin yaada jechuudha. Kunoo miseejii yoo barbaaddan jalaan kunoo waan barbaaddan walii barreessanii sana booda seenni gootanii asiinis kunoo asiin dhufee isinii baha waliin barreeffamaan haasa'a. Haala kanaan ashaanguletti illee waliin ergitan jechuudha. Ashaanguletti illee waliin ergatanii haala kanaan waliin haasa'a viidiyoo iddoo tokkichatti yeroo tokkicha ilaaluu dandeessan jechuudha. Hogga laaltan kana keessatti immoo namni silkii kana keessaa viidiyoo keessan waan isin bakka biraatii qabdanuu ilaaluu hin danda'u jechuudha. Ammaan kanarraa viidiyoo kana keessaa qabu viidiyoo kana keessa silkii kana keessa galee arguu hin danda'u jechuudha waan sana keessa jiru. Kanan isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaatti.